Ayyaa dambii koo dambii biyya dhiiraa maaf sitti marmaarti gantuu yaada miiraa adda babbaasuutiin rasaasaa waxalaa warri Amaanu'eel ajjeesan si jala wayyoo yoon qoorare lolaan imimmaan kee har'a soo dabaluun ajjeesan ilmaan kee ilma kee abdii kee rasaasaa waxalaa kunoo galaafatan daangaa kee si jala ayyaa dambii koo dambii dambidoolloo reeffa ilmaa keetii simuu taate boolloo akkamsiif ta'uree akkan ta'uun dhabee siin kadha harka koo waaqatti ol qabee yaasa hundaan olii yaasa beektu hundaa nuti sitti dhiisne uumaa waaqa guddaa nuu game nuffine guyyaan gadda simuu inni nutti cime beeka sittin cimu haqa haqaa qame dhugaa dhabeef michuu dhiiga ola deemaa lubbuu cite kichuu jechas gochas dhabne teenye jenna wayyoo dhiiga dhangala'eef faradi waaqayyo. Oromoon gama kanaan akka kanaatiitti jira. Yoommoo asiin dhugaa wayimmoo walitti himnee deemne gama biraatiin kunkummee walitti yaa'ee sirbaa jira Oromoo. Ani garuu pheenxeedha yoomiyyuu taanaan gara isa araaraan guutuu ta'e Yesus Kiristoositti isin waamuun fedhaa maaliif jennaan sababa addunyaa kanarra jiru maraaf dhiigni Kiristoos aluma tokko dhangala'eef afaantu gargar ta'e malee bifatu gargar ta'e malee sanyiin namaa tokkumadha. Araaramaniiru araara kan jibbu seexanaa waaqayyoo waaqa araarate abbootiin gadaa walitti araarsistan ulfaadhaa buloota koo sanan jaaladhaa waaqayyoo immoo isa nuti isin jaalannu caalaa isin jaalataa jireenya bara baraa isiniifis kenna. Kana booda garuu xumura keessan Kiristoos keessatti yeroo tattaasifattanidha. Sababni isaa seexanni isin foolaa jira. Harka keessan dhiiga gochuuf yookiin lubbuu keessan dabarsuuf isin gaadaa jira. Kanaaf gara Yesuusitti baqadhaa jireenya bara baraa argadhaa akka Paaster Abbitoo Kabbadee, akka Paaster Faarfataa Abbabaa Bashuu, akka Faarfataa Zarfee Kabbadee, akka Paaster Xoo Warqiyyee, akka Faarfataa Tafarii Makkonnin, akka Habtaamuu Lammuu, akka Faarfattuu Zarituu Kabbadeef kan kana fakkaatan xumura keessan miidhagfadhaa. Buleetti keessan biliseedha. Yoon dogoggoree na of kalchaa jettuudhaan ergaa ajaa'ibaa Caalaa Bultumee fi Andu'aalem Gosaatiif ergitee jirti. Baay'ee waan nama gammachiisudha. Obboleessa koo Faarfataa Daawit Girmaa bakka ati jirtutti nagaan Waaqayyoo siif haa ta'u. Xalayaa koo kana sheer gochuun Faarfataa Daawitiin naaf qaqqabsiisa. Atiif kennaan ayyaanaa faarfannaa si harka jiru kan waldaa kiristaanaati. Waldaan kiristaanaa immoo kan Kiristoos hiikaa namootni waldaaf kennan ammaaf kanaan hin dubbanne yoo ta'e illee yaada waliigalaa waa'ee waldaa kiristaanaa fi tajaajiltootaa waan muraasa nan dubbadha. Waldaan kiristaanaa guutuu taatee barbaadda taanaan ati iyyuu miseensa waldaa kiristaanaa ta'uu waan hin dandeenyeef alatti hafta. Reek waantu jedhe. Ani akka obboleessa hafuuraatti ayyaana faarfannaa Waaqayyoo Hafuurri Qulqulluun waldaa isaa ittiin jajjabeessuuf, eebbisuuf, ifachuuf, gorsuuf, barsiisuuf sitti kennatee nan kabaja. Nan fudhadha. Ittiinin waaqeffadha. Faarfannaan kan kee miti kan waldaa kiristaanaati. Ogummaaf dandeettii fudhatamuu ittiin qabu. Warri ilaalcha dogoggoraa akkasii qaban rakkoon isaanii beekumsa sagalee Waaqayyoo dhabuu isaaniiti. Ati akkasitti hin fudhanne nan hubadha. Atis kan kee miti kan Kiristoosii fi kan waldaa amantootaati. Kennaan ayyaanaa kamiyyuu yeroo nutti kennamu bu'aa mataa keenyaaf ittiin beekamuuf miti. Saba Waaqayyoof eebba Waaqayyoof ulfina nuyiif immoo jireenyaa fi eebba akka ta'uufidha. Kun akka argamuuf immoo cimsanii amanamummaan jaalalaan qulqullummaan gad of deebisuu fi abboomamuun ittiin hojjechuuf dammaqinaan qophaa'uu barbaada. Iyyee kabajaa fi jaalaati jaala keef qabdu kun yaada eebbifamaadha. Amma iyyuu akkasumatti itti fufi. Eebbifamii siin jechuun jaaladha. Garuu karaa xiiqiif morkii hin taaneen ta'uu qaba. Akka nama dhaloota ammaa keessa jiru tajaajiluu tokkotti dirqamaaf mirga kee tajaajila keessa jiru bilchinaan raawwachuu qabda. Waan hundumaa marsariitii hawaasaaf ibsuun hin barbaachisu. Isa kaan ni obsuu, isa kaan ni dhoksuu, quxisuuka. Ani kana nasiinsiif barreesseef xiyyeeffannoo biraa argachuuf miti. Atis namoonni biroon kanaa akka naa beekan nan abdadha. Dogoggorri eessa jira? Bakka lamaanuu jira. Tajaajiltootaa fi geggeessitoota waldaa biraa jira. Tarii kan keessa wal hubachuu dadhabuu yookaan dhimma dhuunfaa keessaniif yookaan waan nu hin beekne atis hin beekne jiraachuu mala.
Waldaan dadhabina hedduu qabdi. Isaan keessaa tokko ijoollee ishee kunuunsuuf qabachuu dadhabuudha. Dabalataan immoo daldala hamaa keessa seenuu isheeti. Iddoo aarsaa Waaqayyoo qarshiin kireessuudhaan dhaloota burjaajii keessa galchuun kun cubbuudha. Namni waan facaase ni galfataa, tajaajiltoonni immoo waldaa miseensa ta'an dhabuun akka keessummaa bulee darbuu ta'uun guyyaa sagantaa ofii qaban qofa gaggeessitoota waldaa dubbisuun kun rakkoo furmaata dhabaa dhufedha. Akka yaada dhuunfaa kiyyaatti furmaanni tajaajiltootaaf waldaatti miseensummaan qabamanii jiraatan qabachuun yeroo hojiif bakka biraa barbaadan deeggarsa waldaan isaanii gara waldaa hojiif barbaadanitti xalayaan akka gaafatuuf gaafachuu, waldaan tajaajiltoota ishee deeggaruun tumsuu, bira dhaabbachuun, jajjabeessuu, barsiisuu, gorsuu, qajeelchuun garaa haadha itti agarsiisuudha. Waldaa kiristaanaa keessatti akka maatii jaalala qabuutti akka walitti dubbannu Waaqayyo akka nurraa barbaadu haa yaadnu. Waldaan iddoo aarsaatii hin gurgurinaa. Daawitiif wanti ati qabdu hunduu kan Waaqayyooti, kana caalaa irratti xiyyeeffadhu. Ati warra si simatanii fi hin simanne walitti qabdee tajaajiluudhaan akka Waaqayyoon tajaajiltuu yaadadhu. Aadaa keessaa ofii kee tajaajiluu si barsiisu keessatti warra kaaniif hojjechuu caalchisii hubadhu. Hubadhu Waaqayyo tajaajila eenyummaa keen ala ta'ee akka tajaajiltus gaafachuun si qora. Kun immoo garaan kee akka bilchinaan guutee tajaajiltuu si godha. Of beeksisuu fi tajaajiluun walitti makamuu hin qabu. Obboleessa koo gorsi koo xumuraa akka tajaajila dhugaatti Yesuus Kiristoos sagatiin nama hundumaa harka isaa jiruuf tajaajila kee ilaalu tokkicha sanaaf jiraadhu. Ati lafa calaqqisaa keessatti tajaajilli gaaddisaa tajaajila keessa hin lixin. Walitti bu'iinsi michummaa akka cimsuu yaadadhu. Hariiroo kee deebisii ijaarii jedha. 2 Qorontos 5:18. Ayyaana gaarii siif haa ta'u jechuudhaan hojjetaa wangeelaa Lammisaaf kabbadee buleessa keenya faarfata Daawit Girmaadhaaf xalayaa banaa kan ergeefii jira. Oduu gaddaa waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana Yesuus baroota dheeraaf waldaadhaa fi saba isaanii beekumsa isaanii fi waan qaban hundaan tajaajilaa kan turan Siister Dastaa Dhugumaa du'a dingataan darbuu isaanii dhaga'uu ishee gadda guddaa ibsiti. Sirni kadhataaf gaggeessaan reeffa Siister Dastaa Dhugumaa qaamii 4 bara 2015 waldaa amantoota makaana Yesuus Addis Ababaa isa kiiloo 5 jirutti waaree dura sa'a 5 irratti gaggeeffame booda sirni awwaalchaa isaanii bakka awwaalchaa Qidduus Phaawulos isa Wiingeetitti irraa argamutti raawwatamee jira. Waldaan keenya maatiin isaanii obbo Taafasee Kaasa'ooniif ijoollee isaanii fi maatii sabaa fi isaan tajaajilaa turan hundaaf jajjabinaa hawwina. Akkasumas ni kadhannaaf. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa ganda baadiyyaa Birbirsa Guddaa Sabolee jedhamutti dargaggoota kanneen waraanni mootummaan haala suukkanneessaa ta'een rashanii jira. Waan nama gaddisiisu immoo ajjeefamuu isaaniin dura reebicha hamaa irratti raawwatanii erga laaffisanii booda jedhani. Dargaggoota kanneen keessaa barattootni illee akka jirantu dubbatama. Hedduu nama gaddisiisa. Hoogganaan kiriiptoo kaaransii maallaqa waliin dha'uun hidhaa waggaa 1196 adabamee jedha BBC Afaan Oromoo. Obboloonni kunneen investoroota goyyomsuun doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu fudhachuu isaaniin tokkoon isaanii irratti hidhaan kun kan murtaa'e. Faaruq Fatii Ozer nama gana 29 yoo ta'u bara 2021tti ture. Sharafni Toodeeskii isa jalaa kufnaan gara Albeeniyaatti bade. Waxabajjii darbee gara Turkiitti deebifamuun daddabarsa maallaqa seeraan alaa waliin nahuu fi yakka qindaa'ee dalaguun balleessaadha jedhame. Ozer otoo kaayyoon isaa yakka hojjechuu tahee akkanatti hojii ijoollee hin dalagu ture jechuun dhaddachi himuusaa miidiyaan biyya keessaa katabeera. Dhaabbata lafa kanarra jiru kamiyyuu hoogganuuf cimina qaba jechuusaa miidiyaan Anaadooluu gabaaseera. Kana gochuu akka hin danda'u immoo dhaabbanni waggaa 22tti dhaabee ragaadhaa jedhee jira. Dhaddachi magaalaa Istaanbul taa'ee obboleettisaa Siraab fi obboleessa isaa Juvaan himannaadhuma wal fakkaataan balleessaadha jedheeraani. Dhaabileef miidiyaa Turkii matamtootni yakka garaagaraa namoota 2027 irratti raawwataniin hidhaan qofaatti muramee jedhan. Turkiitti adabbiin du'aa bara 2004 erga hafeen booda adabbiin hidhaa waggoota baay'ee kennuun waan baramedha. Lallabaan barsiisa dogoggoraa
Adinaan Oktaar bara 2022tti yakka saalquunnamtiif waliin dhawutiin hidhaa waggaa 8,658 irratti murameera. Duukaa buutonni isaa 10nis adabbiin wal fakkaataa kennameeraaf. Abbootiin alangaa Ozeer hidhaa waggaa 40,000 fi 562 akka adabamu gaafachuun AFP'n gabaaseera. Lammiileen Turkii gatiin maallaqa biyyattii kiraa waggaa 2 as kufnaan kiriptoo kaaransii fayyadamuu jalqabuu himu. Todex maallaqa sharafuu bara 2007 kan dhaabe yoo ta'u, jijjiirraa maallaqaa onlaayinii isa guddaas ta'ee ture. Ozeer hojii maallaqaa kanaan Turkii keessatti maqaa guddaa argate. Namoota mootummaa deeggaranittis dhiyaachuun dhaabbotatti harka diriirsuu eegale. Haa ta'u malee waltajjiin onlaayinaa sharafni irratti adeemsifamu kun bara 2021tti bittinnaa'uu jalqabe. Qabeenyi investoroota achi buuteen dhabamee Ozeer dhokachuu jalqabe. Bara darbee ajaja Interpol irraa itti baheen adeemsa dheeraan booda Albaaniyaatti kan inni qabame. Miidiyaaleen Turkii kanaan dura Ozeer qabeenya maallaqa doolaara biiliyoona 2 ta'u wajjin baduu himaa turan. Ta'u malee himanni abbootii alangaa qarshiin Todex badee maallaqa Turkii liiraa miliyoona 356 jedhu. Yeroo waltajjiin onlaayinii qarshii sharafu kun kufuu hammi qabeenyaa ture doolaara miliyoona 43 tilmaamama.